السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبديت يا هذا كومنتي تنا دي فما هدو تكاسر راتروك يا في سنجدا وانتي هردا إساني كبدأ في أكو مثلا أرجعتن دواء كوبي لوكا كسم لوكا نما إيتهو لوكا أغرتي يوك اللينسي سيده يوكاني أموتنيو أكنان دابتين سبودين راسي إيته استشامي أكسم أغرتي yoo qubana kana tutu qubi kan kee keessa gaseenu jechaadha itahee luka akkasiitii fi akkasuma luka agartee mal dadhabbiirra dhaabata yeroo dheerturra agartee si dhukkubuu lafee si dhukkubdu si bobahu si babbaqaquu akka qabbanan si saabuu akkas si tatta'u sani dawaa isanii qabadhee dhufeetin jira kuwan isan argaa jettan kafsar aleeni yookaan daaniyaadha daaniyaa nama hin beekne jettan jedhee yaadu afaan oromootitti hin beeku daaniuma seha kunoo nagartanii isa kana indam fista bishaan isaa erga danfistee booda itti fayyadamtaa jechaadha wanni itti naqannu ammas kuni gogaa loomiiti qola loomiitti goonaa diqishoo takka qolli loomiitti illee faayidaan isaa agartee dhiiga nama gizee baay'ee wanni luka akkas nama ta'uuf yoo dhiigni qaama kan kee keessa deemu sossa'uu dhaabuu jechaadha. Kanaafuu loomiin ammootiin waan sana akka inni diigamu yookaan adda battanamuu taasisti itti aansuudhaan wanni itti naqnu kunoo kasan argaa jettan filfil yookaan ammootiin qurunfudiidha kunoo nagartanii miti kunoo filfil habbaa kudhan takka akkasitti naqee kunoo hedduu takka akkasitti waliin danfistanii haganii agartee bishaan isaa kun kalara jijjiiratutti jechaadha warroota luqi kamaleessan itahuu keessumaa luqi isan dhukkubuu isan mammadaahee agartee dhukkubbiirra isan mammadaahee waan kana agartee bishaan kana yoo isan guyyatti gizee lama dhuydan hedduu takka bareedaadha ganamaaf galgala ganama garaa qulla dhuydaa galgalallee gizee rafuu deemtu dhuydaa hedduu takka bareedaadha wanni kunini agartee hedduu nama gargaaraa dhugaatii yookaan fayyadamaatii ilaalaa sanin jedhama mana keessan keessatti akkasuma wanni isan dibachuu qabdanii namni luka keessan isan itahee agartee itaan sun isan rakkisee isan irraa baduu didee waan isan dibattan zayita zaytuna o istee diqishoo takka o istee isii o'itu sanii luka kan keessan sukkumtaadha achirraa akka gadafee hammootiin yeroo sukkumtee irraa baatu san soksii itti kaahadhu yookaan kaalsii itti kaahii jechaadha. Kaalsitti keettee daqiiqa 5 akkana teettiniini ifirraa baastee luka kan keessan dhiqxee sanboota akkasiin raftaanii luka keessanillee soksilee yeroo baay'ee yoo tikkeettan soksilee luka san dhiiteessuu danda'a nama tokko soksiin hin taaneef hin jirti yookaan kaalsiin hin taaneef hin jirti sanii jechuu barbaada uummata kiyyaa kunoo akkuma san argaa jirtan kana fakkaata wanni kun ammootiin kafsar aleeni yookaan ammootiin daaniyaan kun bakka maratti argamaa ka agartee ruuza fa'aan dhaaban sanii wanni kun hedduu takka bareedaadha luka agartee dhaabachuu dadhabdanii isan dhukkubduu isan babbaqaqxuu isan iitoftuu hedduu takka bareedaadha fayyadamaatii ilaalaa mana keessa sanii jedhamu mata kiyya qaalii nagahan natural like share gochuu hin dagatina akkasuma follow gochuu hin dagatina commenti babbareedu illee bareessuu hin dagatina sanin jedha yoo luki sun ammootiin yeroo dheertuuf sira turte hospitaala deemitti ilaalamaa isanin jedha mata kiyya qaalii fayyaana ta'a nagahan natural guyyatti si alama dhuguu hin dagatina ammoo waan isanii dhaamu ganama garaa qullatti galgala ammoo yeroo rakkuu deemtu deemti egas booda kana fakkaatti loomii qola san irraa faaqesan loomii isiisan gimmasha diqqoo takka muree keessa kaahee loomiin akka agartee hadhaa isaa sawanni isan hin jenneefi isan gargaartii tunini tabishaanii gogaan isii ammootinuu faayidaa baay'ee qaba hedduu takka faayidaa qaba miidhama qaama keessaa namni qabullee hedduu takka isan gargaaraa jechaadha wanni kunini mana keessan keessa dhaabadhaatii dhugaa hedduu isan gargaaraa warroota lugisan dhukkubuu saniin jedha nagahan natura uummata kiyya qaalii